qabsoo fi imalli og-barruu Oromootiif godhame kanaan hin dhaabbanne. Dooktar Hayilee Fidaa Kumaa yeroo waa'een qubee afaan Oromoof siyaasni ammayyaawaa ka'u dursee nama yaadatamu qaroo ilma sabaa amma wareegama lubbuutti Oromoof afaan isaatiif hojjetedha. Dooktar Hayileen irra caalaatti hojii siyaasaa beekamuyyuu malee ifaajeen inni guddina afaan Oromootiif godhe utuu gatii kan gaafatu ta'e sabni Oromoo baasuu ni danda'a nama jechisiisa. Aarsaa guddaa humnaa olii nama godheef bu'aan dadhabbiisaa har'allee firii godhatee dhaloonni irraa fayyadamaa kan jirudha. Jarri Awurooppaa dhimma Oromoo irratti qorannoo akka gaggeessaniif kaka'umsa guddaa keessa isaaniitti kan uume hojiiwwan Dooktar Hayilee Fidaa hojjete ta'uusaa ragaaleen ni himu. Qorannoo inni bara 1972 taasise Language in Ethiopia Latin Orgies for Writing afaan Oromoo jedhu irratti hundaa'uudhaan qorannoo gaggeessee ture. Qorannoon kun afaan Oromoo barreessuudhaaf giizii qubee laatinii fayyadamuutu irra mijata gaaffii jedhu kaasuudhaan hayyoota hedduu gara dirree qorannoo afaan Oromootti akka bobba'an taasiseera. Barruun qorannoo kun seera barreeffama afaan Oromootiif bu'uura kaa'urra darbee qubeen afaan Oromoo laatinii irraa akka afaan Oromootiif mijatutti madaqfamee ittiin barreessuuf filatamaa ta'uusaa kan mirkaneessedha. Gameessi qaroo sabaa Dooktar Hayilee Fidaan hojii isaa kanaan daangessee galee hin rafne. Bara 1973 kitaaba Seer-lugaaf Caas-luga afaan Oromoo mata dureen isaa Hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu barreessee magaalaa Paarisitti maxxansiiseera. Daandii fi mul'anni Dooktar Hayilee dheeraa fachi fagoo waan ta'eef nama onnee guutuu fi beekumsa qabu hunda utuu hin qusatiin saba isaa Oromootiif hojjetee darbedha. Siyaasa, roorroo, hacuuccaa, dabaaf shira mootummaa bara sanaa artiidhaan dabaalee hawaasaan ga'uuf qubee laatinii lakkoofsaan 35 ta'an fayyadamuun bartaphee tiyaatira mata dureen isaa bara birraan baree jedhu barreesseera. Tiyaatirri kun hiree argateen hojjetamiin hafus barreeffamee taa'ee jira. Qubeessi barruu kanaa qubeewwan dachaa kan of keessaa hin qabne waan ta'eef bakka jechoonni akka qubee dachaatti dubbifamanitti qubee dubbifamaa jabeessuun mallattoo mataa isaarra kaa'uun fayyadameera. Dooktar Hayilee Fidaa hojiiwwan isaa kanaan yeroo baay'ee abbaa qubee afaan Oromoo jedhamee akka waamamuuf isa taasiseera. Dabalataanis barruuleen isaa bu'uura qorannoo fi qo'annoo ta'uun hayyoota hedduuf bu'uuraaf riqicha ta'ee tajaajileera. Namoonni biroon bara Dooktar Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo warratti gargaaramnu kana qubeessuuf ifaajee guddaa gochaa turetti ogummaadhaan isa gargaaraa turan jaallan qaqqaalii beekumsaan guutuu ta'an kanneen akka Mitikkuu Abboomaa, Baaroo Tumsaa, Mitikkuu Tarfaasaa fi kanneen maqaan isaanii hin barreeffamin jiraachuun qorattoonni seenaaf xinqooqaa ni himu. Egaa dhawaatuma yeroo fi barri deemuun teekinooloojiinis faana deema. Seenaan jalqabbii og-barruu Oromoo faana dhoofnee simbiraan geenye kana qofa miti. Kunniin kanneen hanga muraasaa quba sin qabsiisuuf kaafaman yoo ta'an faanni og-barruu Oromoo bara dukkanaa kana kutee darbee yeroo keenyaarraa immoo maalirraa jira laata? Kitaabonni barootaaf kitaabaan maxxanfamanii harka dubbistootaan ga'amaa turaniiru. Kun bartee yeroo dheeraati. Haa ta'u malee addunyaan teekinooloojii gara dijiitaalaatti luuccaa waan jiruuf biyyoonni guddatan kitaabota waraqaarraa gara barreeffama soofti kooppii yookaan PDF'tiin kitaabonni jajjaboo addunyaa kanaa barreessitoota bebbeekamoon barreeffaman gurguramaa jiru. Kun namoonni moobaayilii isaaniitiin bifuma salphaateen bakka fedhan ta'anii dubbisuu akka danda'aniif yeroo itti fayyadamu irratti faayidaan isaa guddaadha. Faanni og-barruu addunyaa kanaan hin dhaabbanne. Biyyoonni addunyaa kanarraa kitaaba dubbisuun adda duree ta'an hedduun isaanii yeroo har'aa kitaabota gara sagaleetti yookaan oodiyoo buukiitti jijjiiruudhaan tajaajilaa jiru. Kun immoo namoota qaroo dhabeeyyii fi dhaloota beekumsatti guddisuuf bu'aan isaa daangaa hin qabu. Kanaafuu og-barruun Oromoo haarsaa hedduun dhufee nu bira ga'ee imala isaatti fufuuf faana og-barruu addunyaa waan hanqatuuf hin qabu. Jirraaf jechuudha. Dhaabbanni Oromoo Buukkunoo kalaqa haaraa og-barruu Oromoo keessatti hin beekamne qabatee as ba'eera. Kalaqni kunis gumaacha guddaa og-barruu Oromoof akka buusuuf shakkiin homaatu hin jiru. Galatoomaa.